talafaa fuudhatta okotaa buuse jedhe ta gubbaa qabatta duydaa buuse jedhe mahrii Khadijaa gaala 12 gumaache Nabi Muhammad faqiiru saabiri raganiyyu shaakirtu rabbiin biratti gatii qaba Nabiyyallahi Adam qotee bula Nabiyyallahi Idris hodhee bula Abu Bakr Siddiq kaana mujahidan kaana zaahidan min ad-dunya kaana ghaniyan kaana taajiran hiyyeeyyii harka nama jala qabatan sanirra dureeyyii gootee biraa deemuu wayya jedha Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam duniyaa tanarraa dantaa dhabin xoobin bololli duniyaa saankin garaasi seenee akhiraa sin dhorkini ani jaartii lama qaba gartaa barbaaddu takka sii xalaaqa qabeenya guddaa qaba jihaa takkatti adda qoodanna hiyyeessan jibbine hiyyummaa jibbite السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilmi namaa kun uffata maleen bareedu uffata yoo qaama namarraa baasan ilmi namaan fokkata akkuma uffanni qaama namaa tolchu maallaqni qabeenyi jiruu duniyaa tana tolcha المال والبنون زينة الحياة الدنيا qabeenyi ijoolleen bareedumina faaya jiruu duniyaati jedha Rabbi teessuma amma taa'aa jirru erga ganamaatii simannaaf diin kabajaaf asitti wal geenne kana qiyaamaa gaafa firdii fuula Rabbii dhaabbannu taragaa nuu baatu Rabbi nu haa tolchu mata dureen kiyya diinagdeen takki daldalli naggadatuun dalagatuun harka namaa eeggatuu dhabuun gatii akkam qabdii daqiiqaa gabaabaa isa yaadachiisuu barbaada maaliif jennaan amantiin islaamaa harki namaa jala ta'urra gubbaa ta'uu sii filatti ati ba'aa namatti ta'urra bu'aa akka ati qabaattu sii filatti amantiin teenna kadhattummaa takki harka namaa eeggatutti nun ajajtu uf danda'uu takki namarraa duroomutti nu ajajti islaamummaan teenna fakkeenyaaf rasuula haa fudhannu sallallahu alaihi wasallam abbaan qaban ture haadhan qaban ture obboleessa wajji dhalatuun qabu obboleettii wajji dhalatuun qabu ture garuu yatiimummaaf harkan kennine waggaa 8 gaafa ga'e gadda san keessatti shaqaxa re'ee biyyaatiisee qabeenya waan achirraa argateen jiruuf fooyyeffataa ture Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo re'ee tiisu min ba'dihi muttajiran fi maali Khadija amanamummaa isarraa kaka'e qabeenya Khadijaatiin naggada eegale Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa Khadijaa qaadhimatanii Khadijaa fuudhan mahrii Khadijaa gaala 12 gumaache Nabi Muhammad نعم المال الصالح للرجل الصالح إلى رسول ربي قبيني غارين نما غارف ايوا تولي ايوا بريدي جد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني كين نغرو يادا توكو قبا وسو نمني دري محشر دابتا فول ربي تتجر وسو نمني واقبو دري سن دابتو يسي دور سينا قلبي نما كيسجر لا والله هاشا وكلا هيومان قبرين قلين إسلاممان هيوما بلالفتي مالي يسان بلالفتو هيسان جبيني هيوما جبيتي أني أصو هيومان تون شخصي أكا بوچ علمنا ماك آما قد أتدهم تو أرجي سلاني جيسا جل علي بن أبي طالب رسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر أني كفر الرا هيوما الرا ستي مغان فردجي هيوما تريد نما قسي قوتي
bakka malee si dhaabdi. Faqiiru saabiri irra ganiyyu shaakirtu rabbiin biratti gatii qaba. Tokko tokkoo kenna nu haa duroomsu. Durummaa barbaannan rasuulli hadiisa takka keessatti waan jedhe inna ruuhal qudusi nafaha fi rawci innahu lan tamuuta nafsun hattaa tastakmila rizqahaa wa ajalahaa fa ajmiluu fi xalab. Jibriiltu waanatti asaase, Jibriiltu waanatti hime, lubbuun takkalleen hin duutu aga rizqii fixattutti, aga ajalli isii dhumutti, akkas taatu bifa gaariin, haala gaariin qabeenya barbaadaa, haala gaariin barbaadadhaa halaala kassabaa jedhe Rasuulli Rabbi. Ambiyoota Rabbi yoo laaltu warra dachii tana jijjiiran Nabiyyallaahi Aadam qotee bula, Nabiyyallaahi Idriis hodhee bula, Nabiyyallaahi Daawud sibiila tumee jiraata, Nabiyyallaahi Zakariyaan dhagaa bocee jiraata. Jiruu ufii harka ufii malee harka biroon nyaatan. Isinillee ufgaa daldala kasbii halaalaa tajiruu teessan hormaata teessan akhiraa teessan tolchitu isin yaaban. Amiin. Warra dachii tanaaf fakkeenya turan haftoota Nabi Muhammad booda hafan fakkeenyaaf Abubakr Siddiiqin fudhadhaa. Man wuzina iimaanuhu bi'iimaani l-ummati farajjaha iimaanuhu. Nama iimaanni isaatiif iimaanni ummata ardii tanarra jiruu osoo wal madaale iimaana isaatu caala jedhe. Abubakr Siddiiq kaana mujaahidan, kaana zaahidan min addunyaa, kaana ganiyyan, kaana taajiran. Nama daldalatu ture, nama qabeenya qabu ture. Dhaabbata tokko keessan rasuulli eentu na gargaara diin keessatti jennaan qabeenya waan qabu hunda fidee Nabi Muhammad dura dhaabe. Maal hambifte da'oo teetitti jedhe Rasuulli Rabbi. Qabeenya qaban ture bara Abubakri, hiyyeessaa miti. Rabbii fi ergaa isaa hambise jedhe. Umar bin al-Khattaab yoo laaltan alladhi akhbarahu an-nabiyyu bi anna ash-shaytaana yakhaafu minhu wa yahrib. Nama shaytaanni karaa inni tarre san kaana bakka annama osoo boo'u imimmaan karaa itti baafate san qabeenya walakkaa qoodee fide. Ati maal dhiifte jennaan walakkaa da'ootti dhiise jedhe Umar. Uthmaan bin Affaan fudhadhaa. Eentu jeeshii usraa jeeshii jabaa kana geggeessa jedhe Rasuulli Rabbi. Anatu geggeessa jedhe Usmaan qabeenya isaatiin. Bi'iri Roomaa eela Roomaa eentu qota jedhe, eentu bita jedhe, eentu ummataa baasa jedhe, ana jedhe Usmaan. Qabeenya qaba ture. Sa'ad bin Abi Waqqaas warra kurnan Rasuulli jannataan gammachiise keessaa dhukkubsatee dhibamee firaasha irra ciise. Uf gaqqaburraa kaka'e Rasuulli dhukkubsataa gaafatan ture salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi. Yoo inni bira dhufu abbichoo na dubbisuu dhuftaniimi ani du'atti uf sodaadhe qabeenya kiyya guutuu hin kenna jedhe. Laa jedhe Rasuulli Rabbi tokko hin kennin jedhe. Hayyee bakka lamatti adda qoodee kenna jedhe. Hin kennin jedhe Rasuulli Rabbi. Hayyee harka tokko irraa kenna jedhe. Erga akkana jettee tokko kenni kunuuni guddate jedhe Rasuulli Rabbi. Innaka an tadhara warasataka aghniyaa'an khayrun laka min an tadhara warasataka yatakaffafuuna annaas. Hortee tee ati si duuba dureeyyii gootee dhiisutu hiyyeeyyii harka nama jala qabatan sanirra dureeyyii gootee biraa deemuu wayya jedhe Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Hiyyummaan nu madaaltu. Namni marti diin islaamaa kana keessatti yoo qobsaa'u lubbuu ufii qofaan hin qabsaa'u.
wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum qabeenya keessanilleen qabsaawaa lubbuu teessanilleen qabsaawaa jedhe. Ka qabeenya hin qabne hoo akkamaa ta'u? Fakkeenyaaf arkaanni islaamaa 5. Arkaana islaamaa kana 5 zakaan maalitti rarraabeeytu? Hajjiin maalitti rarraa? Liman istaxaa'a jedhe, nama danda'u jedhe. Ka qabeenya hin qabne akkamaa ta'u? Mee durummaa zalaaqii rabbi nu haa fedhu. Durummaan kabaja namatti gooti. Namarraa duroomuun kabaja namatti gooti. Wa'lam anna sharafa almu'mini qiyaamu lleyli jedhe Jibriil Nabi Muhammadi. Beeki kabajni mu'minaa dhaabbii halkanii keessa jira jedhe. Wa'izzuhu istighnaahu ani nnaas. Jabeenni mu'minaa namarraa duroomuudha jedhe. Ati gaafa fuula namaa dhaabbattu hiyyummaan fuula namatti si deebiste tuffiitu sareetu sitti duta. Sahaabticha tokkotu gaafii tokko rasuula gaafate. Dullanii calaa camaliin idhaa camiltu ahabbani Allaahu ahabbani annaas. Mee dalagaa tokkotti na qajeelchi. Dalagaa yoo ani godhe ka rabbiillee na jaalatu ka namnillee na jaalatu jedhe. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. دنيا تنرى دنتا بنت اوبين بولول لدنيا سانكين غراسي سيني اخراس دوركيني ربي تو سجالتا نمر دنتا بنمتو سجالتا يا رسول ربي. تنقوف جدي geeffadha. Sahaabticha tokko taajira guddaadha nama qabeenyi isaa ilaa qiyaami isaatti dubbatamu. Abdurrahmaan ibn Awf yoo jedhan namni marti beekam hin beeka. Abbaa qabeenyaa guddaadha sahabaa keessatti. Gaafa dur hiyyummaadhaan Makkarraa ka'e qabeenyi saamamee da'oo gadhiisee Madiinaa dhufe. Rasuulli qalbii namaa kana walitti hidhan ture salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. آخى بين المهاجرين والأنصار جدو مهاجراتي في أنصار أبولا قده. عبد الرحمن بن عوف كنافي سعد بن ربيعة نمني جدم أبولا وليتي قده رسول رب صلى الله عليه وسلم. يروكنا سعد بن ربيعة كوان جدد يا أبو أني جارتي لما كبهجرتا بربادو تكسيت ألاقة qabeenya guddaa qabaa jihaa takkatti adda qoodanna jedhee itti hime. Baarakallahu fi ahlika wa maalika. Rabbi qabeenya keetii fi maatii keetillee barakaa si haa godhu. Daldalatuu barbaada dukkaana gatii qabdutti na qajeelchi jedhe. Achiitti qajeelchanii daldalatti seene. Namni kun daldalee qabeenya guddaa argatee gaafa lola Tabuuki qabeenya guddaa arjoome diinii tanaaf maal jettanis? Atis dalagadhu ni argatta. Harki qullaan fuulan ibsu. Dalagattu argatta. Tattaaffadhu rabbitu si wajji jira. Jireenya nama isinii olii ilaaltanii teessan hin tuffatina. Ta isinii gadi ilaaltanii rabbitti shakkaraa teessan. Ni'maa isin bira jirtu aga xiqqoo tattaaffattan kana tanatti shakkaraa taaniitti dabala rabbi. Tana shakkarrii dhabdanii tan argatiniif bolollaan ta isan bira jirtu tana dhabdan. Ta lafaa fuudhatta okotaa buuse jedhe. Ta gubbaa qabatta duydaa buuse jedhe. Xiqqoo rabbi harkasi kaa'e tanatti shakkarii tanaan halaala dalagadhu itti milkoofta. Ganiyyu shaakiriin ta'u filadhu itti milkoofta. Bu'aa namaa qabaatuu filadhu itti milkoofta. Harki kan kee gubbaa ta'u filadhu itti milkoofta. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.